dhiirti mana urgaa ofii bakka bareedu jaalata waan ta'eef yeroo hundaa mana keessan qulqulleessaa urgeessaa. Dhiiraa fi adurreen bakka ho'u jaalatu. Kanaafuu hin qorrisiisinaa. Dhiirti aarii hin jaalatu waan ta'eef hin aarsinaa. Kanaafuu wantoota inni jedhu hundumaa tole jedhaani. Shamarran baranaa hintaatu jaalala akka carraa ta'ee kophaa kiyya bula inni chiikii qabu wajjii bashannana ani chiikii qabu daata kiyya bula. Ashama jaalatamtootaa fi kabajamtoota chaayinaalii MX2 jala jirtan hundi keessanuu isin galateeffanna. Guyyaa har'aa irraa eegallee qoosaalee nama bohaarsanii fi nama bashannansiisan isiniif qabannee dhufneerra. Akka carraa ta'ee chaayinaalii keenyarraa bannee turre. Galata Rabbi har'a ammoo barbaacha meeqaan argamneerra. Akka isin yaaddan baay'ee beeka. Har'arraa eegalee haasawa ajaa'ibaa fi qophiilee dinqisiisoo qabadhee isiniif dhufa. Chaayinaalii guddina afaan oromootiif dhaabbate kana like, share, subscribe gochuun kan keessan walumaan afaan saba bal'aa kana guddeef achumaan kolfaan gurra garaan gugurdate hir'ifna. Chaanaalii bashannanaa kana kan like, subscribe hin goone demmoo oromummaan isaa ni shakkisiisa.